Hear me out. If an adult pooped just once a week, would anyone think it's normal? Despite pretty much everything that you may read online, breastfed babies in the first year of life should poop daily. And just because it's common for breastfed babies to poop infrequently, that doesn't make it normal. We have generations of overly medicalized birth, artificial feeding, processed foods, and all of that has affected our microbiome, especially the B. infantis production. On top of that, babies are spending tremendous amount of time in all sorts of containers, bassinets, swings, baby cribs, snooze. But I want you to know I don't blame the parents. It's really difficult to parent nowadays with all the responsibilities and everything that's expected of us. But these things do affect stooling patterns because when babies are mostly on their backs, they don't have gravity to help them move things alone, and they also don't have the core strength. Things that can help your baby stool more frequently include actually you changing your diet to include more microbiome-friendly foods. Invest in a good quality probiotic for both you and your baby. Try to babyware instead of putting your baby in a container. Offer plenty of floor and tummy time, and breastfeed your baby frequently as this can stimulate the GI tract. Daa'imman xixiqqoon jechuunis daa'imman waggaa tokko gadi guyyaatti yeroo meeqa bobbaa baasuu qabu kan jedhudha. Kan amma ilaallu kunis egaa gaaffii haadholii hedduudha. Keessumaa kan yeroo jalqabaaf daa'ima godhatan daa'imni koo bobbaa ammaa baase kan jedhan jiru. Tokko tokko immoo baay'ee ture kan jedhan jiru. Mee meeqatu noormaaliidha kan jedhu waliin haa ilaallu. Daa'imman reefu dhalatanii sa'a 24 hanga sa'a 48 keessatti bobbaa jalqabaa baasu. Kun dirqama barbaachisaadha. Dhalatanii guyyaa tokko kan lama keessatti bobbaa jalqabaa baasuu qabu. Sana booda guyyaatti yeroo meeqa akka bobbaa baasan daa'imatti gargari. Daa'imman hundumtu tokko miti. Baay'ee garaagarummaa qabu. Inni guddaan garuu guyyaa tokkoof lama gidduutti bobbaa jalqabaa baasuu. Tokko tokko akkuma harma hodhaniin kan bobbaa baasan jiru. Guyyaatti 5 hanga 10 kan bobbaa baasan jiru. Akkasumas guyyaatti 3-4 kan baasan jiru. Akkasumas immoo guyyaa 3 turanillee kan godhan jiru. Torbeetti 2 fa'aa kan bobbaa baasan jiru. Kanaaf garaagarummaa guddaa qabachuudha. Tokko tokko akkuma harma hodhaniin bobbaa baasu, tokko tokko immoo torbeetti 2 fa'aa bobbaa baasu. Garaagarummaa guddaa qaba daa'imatti. Kun egaa lamaan isaa rakkoo hin qabu. Giddu galeessaan garuu ji'a 3 jalqabaa guyyaatti yeroo 3 yookaan 4 bobbaa baasu. Sana booda garuu guyyaatti al tokko kan al 2 bobbaa baasu. Kanneen aannan daakuu yookaan foormulaa milkii dhuganirra kanneen aannan harmaadhaa qofa dhugantu amma bobbaa baasa rileetiivili. Akkasumas kan beekuu qabnu bobbaan isaanii garuu dirqama lallaafaa ta'uu qaba. Baay'ee dhangala'aas ta'uu hin qabu. Akka garaa kaasaa jechuudha. Akkasumas baay'ee goggaas ta'uu hin qabu. Akkasumas immoo kan haadholiin gochuu qaban yeroo isaan xiqqoo bobbaa baasan ariitiidhaan daayippirii jijjiiruu hin qaban. Xiqqoo yeroo kennanii fi akka isaan dabalata bobbaa baasan eeyyamuu qabu. Akkuma isaan xiqqoo baasaniin daayippirii jijjiiran gidduutti dhaabbachuu. Haa ta'u malee yoo guyyaa 4 ol ture osoo hin ba'iin yoo garaan bokoke yoo haqqee qabaatan yoo bobbaan isaanii baay'ee gogaa ta'e yookaan baay'ee dhangala'aa ta'e akka bishaanii fa'aa jechuudha garaa kaasa. Bobbaan isaanii waan akka dhiigaa fa'aa makateera yoo ta'e hakiima daa'immanii mariisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana ala garuu firiikwensiin isaa yookaan yeroo meeqa akka bobbaa gochuu qabu garaagara daa'imatti. Galatoomaa turtii gaarii.